Yeroon taa'etti ilaalu dubartoota aakiru zamaan kana keessaa kan gammachuudhaan jiraattu Sumiiraa Yaasee qofanatti fakkaatti. Maaliif jedhaa gaalaa sinittan hima. Tokkoffaa jaarsa jedhan sana hin qabu. Lammaffaa jaalallee jedhan sana hin qabu. Akkam bultee, akkam ooltee, nyaatteettaa, dhugdeettaa nama jedhee nagaa hojjetu takka hin qabu. Ofii kiyyaa immoo ofuma kiyyattiyyuu jechuudha. Yaa salaam. Guyyaa itti sumee koo nyaadhu dhugi. Sumee koo rafii haara galfadhu. Sumee koo taa'ee haara galfadhu. Sumee koo hin cinqamin jireenyi biyya duniyaa kun gabaabduudha. Sumee koo ofirraa zanaa jedhi. Sumee koo atimatuma keettuu hin bashannanne akkuma lafaa kaateen sarraatinummaa namaa keessa seente. Sumee koo abshirii yaadin. Sumee koo bara guyyaan gammachuu sii dhufa. Har'a qofaa miti duniyaa haa kiraa ni gammadda. Bal'aati jechuudha jabduu dubartiiti bar qalbii qabeettii koo jedhee jechuudha. Of sobadhee of bashannansiisee zanaa jedhee jiraataa jira. Maalumatu na rakkise. Dhugaa rabbii akka koo ta'uu barbaaddani jaarsa keessanillee sadiin xallaqee jedhaa xallaqaa ofirraa. Jaalallee keessanillee ofirraa bilooka jireenya nagaa jiraadha. Maaltu isin gube? Yoo isin bilbila jalaa kaasuu daddan balaa. Yoo inni isin jalaa kaasuu daddan isin isatti balaa. Yoo inni jaarsi keessa fuula sanatti buute narratti fuula sanatti guure narratti jaalataara narratti fuudhaara maal argateedha mana keessaa kurree annagaa kiyya jira kun zaana hedhe keessoon kiyya gammachuu qabda irra keessa kiyya gammachuu qabda alaha. Ilmoon kan keeti ilmoon kan keeti naman inaman biyya ta'u maali naman maaf hin amanne wajji ciiftee miti akkamitti naman akkami aman na wajji ciiftee miti wayi dhiira biraa waliin isii beektaa yaa gammaati Dubaay amanaa sanu Dubaitti amani amanuu amannaan barni kaa hidhattee bar biyya ta'e biyya ta'u no amannaan ni kaa hidhattee bar dhagahitta kookii kiyya amannaan isii tana ni kaa hidhattee miti bar namni giddiin sitti fe'een jiru achi kaatee Itoophiyaa irraa waliin dhuftee Itoophiyaa irraa si fiddee haa isiin si fiddu atuu dhuftu Dubaitti illee dhuftee wajji ciiftee miti bas kanumaa bar erga Dubaitti dhuftee wajji ciiftee akkamitti aman biyya ta'u Taada kan keetuu kana manne maali kaatti hidhatte maa wajji ciifte halkan takka bultee filmin dhufu mokkaa dhibba ciiftee filmin dhufu. daqiiqa takka haa ta'u maa wajji ciiftee kan itti namaniin maali kaa hidhatte Eeguma haadha manaa ta'e amma ila haadha manaatii yaa ishee ammallee uffoo kana bardi meelaa dhagaye haadha manaa kan ta'e ta'uu amante kookii kiyya dhageeffadhu laal himata wallaalanii gabayaa abaaranii tunillee dhageeffadhu laal waan tokko na dhageeffadhu waan takka laal waan takka na dhageeffadhu himata wallaalanii hayyicha abaaranii bitata wallaalanii gabayaa abaaranii hin ta'in mucayyoo tana dhiirri ati isii waliin beektu wajiraa maali beekan bakka isheen ooltu bakka isheen galtu hin beeku dhiirri ati isii wajji beektu hin jiru waggaa 10 ala haa daladdu si'iin kafiila jala jira jedhaa waggaa 20 ala haa daladdu si'iin kafiila jala jira jedhaa isii tana itti amantee jennaan akka isiin Dubaa hirtu osoo argitu akka isiin biyya keessa hin jirre osoo argitu nikaa itti hidhattee abbatti himattee arda himattee nikaa hidhattee erga nikaa hidhattee booda kaatee Itoophiyaa irraa Dubaa dhuftee erga Dubaa dhuftee illee daqiiqaa 5 waliin ciisii 2 waliin ciisii takka waliin ciisii 3 waliin ciisii erga Dubaa dhuftee illee waliin ciifte dubartiin yookaan immoo ilmoon guyyaa 30 wajji ciisuun barbaachisu garatti hafuudha. Maaf yeroo sekondii takka gara hafuu dandeetti. Haga maaniifati waliin haasofne kana keessatti ilmoon gara hafuu dandeetti. Sigalee paantii kan kee irraa paantii kan ta'e uffatte irra hafuu danda'a ilmoon garatti. Shintibeetii ati irraa fincaantira teettee garatti hafuu danda'a ilmoon. Siif galee dirqama ati isii wajji waggaa 10 jiraachuun qabdu ilmoo itti hambisuudhaaf. Kan abbaa barbaadde gaafadhu. Eega waliin ciisuu amantee. Eega haadha manaa kan ta'e ta'uu amantee. Dubaa jiraachuu osoo beektu qaraa fuute wanni amma ilmoo kan kee amanuu si dhoogu hoo maali? waan ji'a ganaa adda turre osoo an hin beekin ji'a ganaa turtee hadha ulfanaan jette akkami an ilmoo argachuuf biyya kana hin dhufne jalqaba. Taata kan ilmoo argachuuf biyya kana hin dhufne maali? Kan ilmoo argachuuf biyya kana hin dhufne yookaan isii qoricha nyaachifne yookaan ofii feestaala hin diranne maa wajji ciifte reebilaatti tubboo keessa hin gatte kiniinii fuudhee itti kennee hin gatte kiniinii fuudhee itti kennee guyyaa hundaa akka isiin goote hin beekne. Taata kiniinii akka isiin goote kan hin beekne isiin ilmoo dhaluu feete erga haadha manaa kan keeti bitaanis ta'e mirgaan ilmoo dhalchuudhaaf Dubaayii hin dhufne hojjechuudhaaf Dubaayii dhufe tabiraa hoomaaf fuutee isii waliin akkana taate. Taan tanamaaf fiis tanamaaf dukaataa irraa fidde. Amma waliin jiru tan tas. Maaliif fuute? Ta'amma ta'amma kaatar irraa xalabdee fidde jedhan tanamaaf fidde kaatar irraa. Waliin dalagachuuf kaa. Kaatana ilmoo wajji gatte tanaa wajji dalagatta. Kam? Kaatana haadha tana ilmoo waliin gattee lakki an guyyaa takka bichaa waliin ciise. Ilmoon itti hafuun sirrii miti. An ilmoo dhalchuudhaaf Dubaayii hin dhufne jette.
tanaawwaliin ilmoo dhalchitee jiraachuu barbaadda. Eegaa akka abbaan ta'e waliin jiraatani. Nama ta'een taa'e nama hin taane yaada waliin si jijjiiru. Waanummaan ati sii gatteef gatima ilmoo irraa gatima isin ulfoofteefi jechuudha. Lakki hin ganne namallee taatu har'allee taatu borullee taatu hin ganne haadha manaa kiyya. Akka hin jedhe yoo taate akka hin jedhe yoo waan bultu taate haadha manaa kiyya mallee. Taatee akkamiin bultee akkati jette isiin biyya galuun barbaaddu ilmoo fuute. Eegaa isiin biyya galuun barbaaddu ilmoo fuute. Akkam malee. Teettee guddifachuu barbaadde akkuma tumsii waliin jiraachuu barbaaddu isiin si wajji jiraachuu barbaadde. Ayyee. Haa jiraatu. Ilmoo ofii hin amanne ilmoo Dubaayin keessatti hin amanne akkamiin biyya galuu biyya galii jetta. Hin amanne mallee dhaga gaafa dhiiga qoradhee arguuti. Taatee eessa dhiiga qorattaree akka busaa yaada bosona galte eessa dhiiga qorattaree Maaliif bosona gala? Ukkoo tana fidattee bara tana fidattee atu dhuftee waggaa tokko keessatti ilmoo dhalchite waggattee kaatee tabiraa fidattee ilmaan jechuudha qoyi maqaa abbaa keetii maqaa ardaa keetii maqaa gosa keetii maqaa isiitis maqaa kan keetis balleessitee fudhatam maqaa warra kan itti hidhatte warra kan lammaffaa fuutellee balleessitee dhiiguma sana fi qoratiin ishi. Jaartiin kaatii bar. Taatee jaartiin kaa eega ta'e ati waliin ciiftee kaatee jechuudha wajji ciiftee kaatee lakkaan ittiin ulfeessine ta'uun qabu maalinni. Akka karoora keetiitti dubartii takka yoo hagam waliin ciisan ilmootti dhalchuu danda'an jettee yaadda. Guyyaa fedhan daqiiqaa keessatti dhalchuu danda'an yoo itti yaaddee. Taata daqiiqaa keessatti eega ilmoo dhalchuu danda'an taate maal waa An akkami amana kiyya jedhee amanuu qaba dirqama. Obboleessa kiyya bishaan sirraa ba'e masirraa hin baane isaatii si wajji ciifte san. Okay. May qoyaadha fakkii. Okay. Yoo qoyaame bishaan sirraa ba'e masirraa hin baane isaatii si waliin ciifte san ati maaliin chaalla girgidda dhiibattee lafaa kaate si fakkaate ma maalinni. Okay. Deemin deemaa sammuu akkam qabase. Ila. Ni afaan ogeettu na onnaa gochuutti hadisa. Yoo qajeela waan dubbatu yoo ati dhidhiibaa ati itti dhiibdu yoo waan dhidhiibaa miti bar waliin ciisee si tu'amane. Itti dhiibaa taati na dhiibaa. Itti dhiibaan jiru na dhageeffadhu obboleessa. Waliin ciisee si tu'amane. Haadha mana galtee si tu'amane. Itoophiyaa irraa xalafamtee dhufuu si tu'amane. Erga dhuftee waggaa tokko ta'uu si tu'amane. Haajii saddeet turtee sitti himtu. Dhaltee kaatee ilmoo si dhale haasiin jettu. Bitaan qorii mirgaan qorii kalaallamu ati si wajji ciisuudha. Ani dhiiga qoradhu malee mallee sirraa namanu. Ati amani jette. Taada dhiiga eessa qorattaree atu akka busaayaa bosona galte eessa qoratta dhiiga. Maal goota maali hin qoradha yoo barbaada. Eessa qoratta dhiiga eessa qoratta. Ati dhiiga ta biraa qorachuu jirta kaataa irraa fidatte jedha. Isiilee haadha manaa kee kan kaati bar alaala. War sanillee fuutee tanallee fuutee tun ilma waliin rakkatti sun ammoo wannootti jirti jechuudha. Ana maksikeessa. Sanuu yoo bittu feesitee wajji waakkachuu hedda sanis. Maaliif itti ulfeessee waakkadha? Maaf akkas gooti garatu? Maaf akkas gooti? Ati maaf akkas goota? Ati maaf wajji ciifti? Amma qoyi. Kokeeti. Hayyee ishii furmaan isii maal haa ta'u jetta ta'u. Haa galtu biyyatti haa galtu. Biyya galcha. Ilmoo Dubaayin keessa waakkatte fuutee biyya galchita. Guddifattaa re'ati. Maaf guddifadhaan wanni guddifadhu maali? Zarii teetiitu waakkadhaaniin. Sijjamir osoo ana taate usuu wanni kun ana mataa kiyyarra taate mataa kiyyarra osoo taateeti jechuudha. Qiyaamaa dachii tanarra dhaabbattu hin beektu ati. Qiyaamaa dachii tanarra dhaabbattu. Dubaayin keessa aniifati wajji jiraanne anaa wali Dubaayin keessa waliin deemne ilmoo waliin rakkisuu miti. Dhageeffadhu kaa usuu ana taate guddifattaa miti. Ilmoo waliin rakkisuu miti usuu ana taateeti. Usuu ana taate maaliif akka dhalatte maaliif haadha faate. Dhagahi haadha faate. Abo immoo amma qajeeltee na waliin. Alfaatee meeqa hin dubbanna amma dhiifama wajjin. Kokeeti. Nagaami akkam fayyaa jirtaa? Nagumaami. Waliin beeknu malee wal beekna anis hasaasa biyya keeti. Saba keeti anaayyuu baay'ee nagaa rafanii amma ati dhiira. Dhiirti dhugaa jirtu dubbattee lafa namatti dhiitee bulti jecha. Laa andaartee abzaati miti andaarsan hin qaba. Ati hamsaaf maan taatu jechuudha. Amantaa ofii maal hin taamansinaa? Waasni hin beektu. Akkasuma. Dhufuu dandeessaa iyyiin. Dhufuu dandeessaa iyyiin tiktoka. Dhufuu ni dandeessaa iyyiin tiktoka. Emang anggap dia
اوكي قال يعني جوال لاون دي قوته اتاسا غاري اسن يو شباب واجوت ممكن منا كان جرات نشوف كده Dawali lawan jira jira na ba. Main Hamza mal wali kapdeniyin. Hamza mal wali kapdeniyin. Okay, wada kalau kapdeni ma kami suraga karmata kumata ko wajiga dana kuma nama wali dube. Balaya ke isnille wani watu. Akame ko kami suraga jarsana ma waji suraga ko kami akame ko kami suraga yani asu si gafi mati yunu je bisi gafi mati. Aku mana mata ko suraga normal waji katan sa? Mucaan kula kana maka ko ko masajekto. Ala no guma na kana buta irragutan sura jihau ke. Muni jarti ma bas yani muni jarti ka sura jihau. Dua ini malu kata lain jor sare baba tu jarti yani. Ang kata le sani sindi ko. Ko na ko dosi sindi ko. Pero mucaan te masa inte ka ba kana sura ni jihau no hetu sura jihau. Ammo ya sura jihau ka da hayati ma tinu khala ka asle. Ini sura jihau da sa da ko. Ati mucata nama khaisa impeta mucam zan sura wajin kai tan khaisa isi impeta. Mucaa sani kitin de. Ka khaisa kitoro. Mucaan tuna ye isi nama bulti jarrate jumo nama bultiana lagi. Ini kata le ya dekam dalme kata le ya aja kan haner kata le ya butne ko cara kana. Sina hukum dia. Kata le. Iya. Akan aja. Anamma yani barasa mijoti dagetin jira asa sanitule dagetin jira awain duwain natara dubadala kala takanga buda bese ya takanga wana taratiyan wani ni kana